Daa'imman amma bulgaafachuun rakkatan yookaan amma qarashaa'uun rakkatan kan jedhu ilaallarra. Bulgaafachuu jechuun kun bakka tokko tokkotti qarashaa'uu jedhamee beekama. Daa'imman akkasii maatiin maal beekuu qabu, maal gochuu qabu, furmaata akkamiis kennuufii qabu kan jedhu waliin ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dr. Abarraadha. Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas gargaaraa piroofeesaraa. Kana malees immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabiskiraayib gochuun waan hedduu irraa baradhaa jechuun barbaada. Is your baby dealing with reflux? I'm Dr. Yoshi, board certified pediatrician. Reflux, or gastroesophageal reflux, happens when milk and stomach acid occasionally flow back from the stomach into the esophagus. This causes spit ups, coughing or gagging, and in some babies, significant discomfort. It's quite common in babies because the sphincter between the stomach and the esophagus hasn't developed yet. To help manage symptoms, try these tips. Try feeding your baby smaller, more frequent meals. Keep them upright for 15 to 20 minutes after feeds. Make sure the diaper isn't too tight and squeezing their lower tummy. And make sure they have a good burping session after feeds to release that excess air that might be pushing stomach contents upwards. Most babies have some degree of reflux, which is normal. But if your baby has serious discomfort associated with spit ups, is showing signs of pain like back arching and unexplained crying, is having forceful projectile vomiting, has any green or red coloring to the vomit, or is having trouble gaining weight, then it's time to see your pediatrician. So how do we treat severe reflux? We might try an elimination diet in breastfeeding moms or switch formulas in formula-fed babies. But if that doesn't work, we might need to try an acid blocking medication. This won't address the immature sphincter, so your baby will still have reflux, but it will be less acidic. For some babies, this helps a lot, but for others, symptoms might persist. But remember, most infants will have significant improvement when they start sitting up consistently around 6 to 7 months and grow out of it by their first birthday. Daa'imman hedduun dhalatanii ji'a muraasa booda amala aannan yookaan wanta dhugan tokko garaacha irraa gara afaanitti deebisuun bulgaafachuun jechuudha. Yoo gadi ba'e ni baasu yookaan immoo afaan keessatti hafe immoo amma ta'e deebisanii illee liqimsuu danda'u. Amala akkasii qabu jechuudha. Aannan yookaan wanta dhugan tokko erga garaacha seenee booda ol deebi'ee gara afaanitti dhufe yookaan ni ba'a yookaan deebisanii liqimsu. Amalli kun immoo daa'imman hedduu biratti naannoo ji'a afurii baay'inaan mul'ata. Daa'imman tokko tokko dhalatanii torbee tokko lama booddee qabaachuu danda'u. Baay'inaan garuu kan inni mul'atu ji'a 3 hanga ji'a 4tti. Haa ta'u malee hedduu isaanii naannoo waggaa tokkoon isaan dhiisa. Kun egaa amaluma deemsa guddinaa keessatti mudatudha. Tubboo ujummoo liqimsituu esoofagas kan jedhamtuu fi garaacha gidduu kan argamtu kan akka nyaanni garaacha seenee ol hin deebine dhorkitu sun jabaattee waan hin jirreef aannan yookaan harma yeroo hodhanii liqimsan ol deebisuu danda'u yookaan bulgaafachuu danda'u. Wanti kun deemsa guddinaa keessatti kan mudatuu fi kan rakkoo fayyaa tokko illee hin qabnedha. Kan sirriitti harma hodhan yoo ta'e ulfaatinni qaama isaanii kan yeroo yerootti dabalaa jiru yoo ta'e gammadoodha taanaan fincaan guyyaatti 6 ol ni fincaa'u taanaan wanti kun bulgaatii yookaan qirshaatii jedhama. Happy Peters jedhamu warri kun. Egaa Happy Peters yookaan rakkoo hin qabu kan nuti jennu dhibee fayyaa irratti hin qabu daa'imni guddataa jira, ulfaatinni qaama isaa dabalaa jira, gammadee taphataa jira, rakkoo hin qabu jechuudha. Haa ta'u malee aannan garaacha seenee asiidii garaachaa makatee gara afaanitti ol deebi'ee ni gubaa akkasumas hangi ta'e immoo gara tubboo qilleensaa seenuudhaan isaan jeeqa waan ta'eef xiqqoo qufa'uu danda'u yeroo waan akkasii isaan mudatu. Dabalataanis wanta asiidii qabu kun ilkaan isaanii ilkaan biqilchan sana gara booda isaa akka nyaatamu taasisuu danda'a. Sababni isaas garaacha seenee yeroo ol deebi'u aannan sun asiidii makatee dhufa. Asiidiin nyaata sana keessa jiru immoo aannan sana keessa jiru ilkaan yeroo xiqqoo ol deebi'ee ilkaan akka nyaatamu taasisuu danda'a. Kana malees immoo wanti kun akka isaan amma deeffatanii fi hirqiffatan gochuu danda'a. Kanaan ala garuu dhibee hedduu hin qabu. Wanta kana hir'isuuf maatiin maal gochuu qabu kan jedhu yoo ilaalle akka daa'imman amma hin qarashaan yookaan bulgaafanne gochuuf kan jalqabaa daa'imman umuriin isaanii waggaa tokko gadi ta'eef
yeroo hoosisan yookaan nyaachisan ol qabu. Daa'imatti yeroo harma qaban yookaan xuuxxoo kennan bakka isaan ciisanitti kennuu dhiisanii mataa isaanii xiqqoo ol qabu. Namni guddaallee yeroo ciisu ciisee bakka ciisutti nyaatu. Akkuma kana daa'imman bakka isaan ciisanitti harma hoosisuu hin qabu. Bakka isaan ciisanitti xuuxxootti kennuu hin qabu. Xiqqoo mataa isaanii ol qabuu qabna jechuudha. Akkasumas erga hoosanii booda ofitti ol qabuun deeffachiisu. Erga isaan hodhanii yookaan harma fudhatanii fixanii booda immideetilii ciibsuu osoo hin ta'in daqiiqaa 15 hanga daqiiqaa 20 laphee keenya irratti qabnee deeffachiisuun barbaachisaadha. Yeroo isaan deeffataniyyuu sagaleen ni dhageessu waan ta'eef hin beeku maatiin hedduu. Al takkaatti baay'isanii aannan yookaan nyaatas ta'e xuuxxoo adda addaa kennuufi dhiisu. Baay'isanii yoo nyaatan garaachi isaanii xiqqoodha. Daa'imni ji'a 2 ji'a 3 tokko garaachisa hanga siinii tokkoo caalaan baatu. Kanaaf takkaatti baay'isanii yoo aannan dhugan yookaan xuuxxoo hodhan ni bulgaafatu kan qarashan waan ta'eef xixiqqeessanii amma kennuudha malee baay'ee beelessanii akka isaan baay'ee dhugan taasisuun gaarii miti. Ni bulgaafatu waan ta'eef. Akkasumas haadha buddeenaa yookaan injera innaatii jedhamtu afaan kaa'u. Injera innaatii yookaan haadha buddeenaa erga harma hoosanii booda yeroo afaan kaa'an ishee xuuxuu isheen immoo akka isaan dafanii deeffatan taasisti. Kanaaf bulgaatii hir'isa jechuudha. Akkasumas osoo walirraa hin kutiin kan hordofan yoo ta'e yeroof garaan ciibsu. Daa'imman ji'a 2 ji'a 3 yeroof daqiiqaa muraasaaf garaan ciibsuu ni danda'ama. Haa ta'u malee bakka namni biraan jirretti ta'uu qabu. Bakka namni taa'ee hordofutti ta'uu qabu. Wantoota akka ruuzii fa'aa hojjetaman wantoonni tokko tokko kan aannan furdisan jiru. Isaan kana aannan yoo xuuxxoodhaan kennuuf ta'e itti makuu. Siree baay'ee lallaafaa hin taane irra raffisuu. Siree daa'imman irra rafan xiqqoo jajjabaataa osoo ta'e irra gorfama. Akkasumas mataa siree xiqqoo ol qabuun ciibsuun barbaachisaadha. Kan yoo miidhagachuu hin qabne daa'imman waggaa tokko gadii bakka namni biraa taa'ee hin hordofnetti garaan ciibsuun dhorkaadha. Kanaan dura kaaseen ture daa'imman garaan ciibsuun faayidaa qaba. Haa ta'u malee bakka bira teenyee ilaallutti ta'uu qaba. Garaan ciibsinee biraa sokkuu hin qabnu. Dhibee sadan infaantilee sindireem jedhamu fida waan ta'eef. Daa'imman akka tasa du'anii argaman taasisa waan ta'eef. Daa'imman umuriin isaanii waggaa tokko ol ta'eef immoo mataa siree ol qabuun raffisuu. Yeroo raffisnu xiqqoo mataa siree ol qabuu, garaan raffisuu, akka nyaataniin ciibsuu dhiisuun nyaatanii sa'a muraasa akka xiqqoo ta'an yookaan taphatan taasisuu, xiqqeessanii amma ammaa nyaachisuu, akkasumas sochii qaamaa akka godhan taasisuu, amma isaan irraa eegamu ol nyaachisuu dhiisuu, akkasumas wantoota akka bunaa, dhugaatii kaarbooneetii qaban kanneen sansamaman yookaan warshaatti qophaa'anii gurguraman kanneen akka peepsii fa'aa, kookaa kollaa fa'aa dhugsiisuu dhiisuu. Haa ta'u malee kan nuti dagachuu hin qabne bulgaatiin kun dhibee fayyaa biraarraa adda baasuu qabna. Fakkeenyaaf daa'imni tokko bulgaatii kan qabu nutti fakkaate haa ta'u malee amma humnaan kan hanqisoo ta'e baay'ee darbatee kan deebisoo ta'e ulfaatinni qaamaa kan hin daballe yookaan hir'ataa deemu yoo ta'e nyaata kan dide yookaan hin feene yoo ta'e baay'ee kan amala dhabuu fi riba rafuu rakkatu akkasumas mallattoowwan dhukkubbii kan agarsiisan kanneen akka garaa kaasaa yookaan gogiinsa garaa, ho'inni qaamaa dabaluu, harma yookaan aannan fudhachuu diduu, mallattoowwan dhibee agarsiisan biraan jiraannaan ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.